baay'ee keessi koo baay'ee gaddee jira. Keessi koo baay'ee gaddee jira. Maal jedheetoo akkan isinitti beeku ani hordoftoota kee. Ifama nagaa osoo isin hin jedhin jechuudha karaa dubbii ijootti gaseeni hordoftoota kabajamtoota dhiyaatiif kan addunyaa maraarra jirtan nageenyi waaqayyo jaalalli keenya isin bira haa ga'u. Har'a dhimma baay'ee nama gaddisiisuun isin fidee dhufe. Dhimmi har'aa kun maalidha kabajamtoota keenya barumsa akka irraa argattan akkasumas immoo isinirree akka balaa kanarraa akka of eegdanidha. Kanaafan dhufe. Muudannoodha. Muudannoon kun ji'a kana keessa kan uumamedha. Hiriyaa kiyya tokko jechuudha. Dubaay deemuudhaaf piroosesii yookiin immoo adeemsa jalqabee ture. Adeemsa jalqabee ture qarshii jiru hundaa qabeenya warra hundaa gurguree warri qabeenya isaan qaban hundaa gurguraniitu mucaa kana karaa biyya alaa geessisuudhaaf karaa naannoo 500 midhaan akkana hin ta'a. So karaa naannoo 500 kan jechuudha qopheeffateetoo dubbii kana yoo sittum karaa keessatiin karaa WhatsApptiin sagalee waan naa teechiseef na baay'een gadde. Na daffi namaa maal akka namaa godhu hin beeku garuu namni maaliif daffa namaa akka barbaadu hin beeku. Dhugaa dubbachuudha baay'ee keessi koo baay'ee gadde. Maalis fakkaate kabajamtoota keenya. Mucaan piroosesii jalqabee booda viizaan hin dhufee fi viizaan oga dhufee fi booda tikkeetiin hin dhufe. Sanaan booda kan naannoo 490 akkana fixeetu jechuudha. Birrii hundaa galcheetu 490 akkana fixeetu. Sanaan booda Boolee eerpoortii irratti yoo gaddeebi'u viizaan namichi isaa kenneef tikkeetii isaa kenneef hundi jechuudha. Tikkeetii sobaa viizaa sobaa sinigalee mucaan hin maraatee ji'a tokkoof akkana jechuudha. Hin maraate maal bakka deemuu dhabee warri asii qarshii qabeenya qaban hundaa gurguraniiti kan mucaa kana ergaa jiran jechuudha. Birrii kana hundaa dabarseetu yoo gaddeebi'eetu jechuudha viizaa fi tikkeetiin hin jalaa feekii ta'u mucaan yeroodhaaf of dhabe. Na sagalee kiyya dabarsanii yaada jiru ati dhagayeetii yaa barumsa isaanii ta'a hordoftoota keetiif ta'a waan ta'eef kan viidiyoo kana dabarsiif naan jedhu beektanii. Amma waan taan hin beeku yeroo ammaa kana maal keessa jirraadha. Namni jechuudha viizaa feekii hojjetu sun birriin kun biyyaansi yoo ture ji'a tokko kan ji'a lama dhiiga sitti ta'a be. Ati amma viidiyoo kiyya kan laalaa jirtu maalbaata dhimma kiloof viizaa feekii akkana hojjettee uummataaf akkatti dabarsitee uummanni yoo sitti boo waggaa 100 waan jiraatu sitti fakkaate. Waggaa 100 jiraatu isii galee 50 hin jiraatu. Galee hin maraatta rabbi jechuudha. Himmaan isaa kan hin hambisu hin maraatta. Daffa keetiin hin bultu maaliif uummata akkatti yeroo tokko wanni kun isiniif gaarii miti. Yeroodhaaf birriin isin nyaattan kun jechuudha isinitti qaama keessaniif isinitti mijaa'uu danda'a, isin bohaarsuu danda'a. Garuu ilmaan nama waggaa dheeraa isin jiraachisu dhugaan isin jedha. Waggaa dheeraa jechuudha. Isin galee waggaa dheeraa isin jiraachisu.
Maaliif uummanni gisee tokko sammuu isaa akkamitti hillinaa isaa sammuu keessan akkamitti gurguruu dandeessan waan baay'ee ajaa'iba waan akkanaa dhugaan isin jedha. Hordoftoota keenya ani amma wannan jechuu barbaadu yoo uummata nama jechuudha kara biyya alaa oofsisuu dandeessan dubartii isaa ta'uu dhiira isaa ta'uu bichaa jechuudha of eeggannoodhaan viizaa cheekii gochisiisate okay birrillee yoo kennite viizaa cheekii gochisiisate okay haala kanaan osoo qarshii kennatan baay'ee gaariidha of eeggadhaa nama daldaltoota sobdootarraa kan faawunii uuman kan soba uumanii haasa'an please of eeggannoo guddaa godhaa okay naa isa kana jechuu barbaadetanii baay'ee na gaddisiisanii caayyuu natti haasa'u ani dhugaan isin jedha dubbiin dhaba kana haasa'uudhaaf dhugaan isin jedha naa of eeggannoo godhaa jechuu barbaadetan akkasumas inni biraa warreen dhiiraa yeroo ammaa kana yaa karaa mahabaraawiitiin jalqabamee jira waan ta'eef jechuun karaa mahabaraawiitiin jechuun fakkeenyaaf karaa kaampaaniitiin hin jira karaa kaampaaniitiin immoo karaa ashaaraa kennitanii ta'u karaa mahabaraawiitiin raggaasifamee wanti hundi xumuramee ta'u Dubaay deemuu hin dandeessanii warri kinoo ispeeshaalii dhiirotaaf warreen dubartii taatan immoo warreen lindii qabdan hojjechuu dandeessan Kuwait, Qatar, Dubaay hundi hin jira jechuudha. Okay, so isa kan jechuu barbaadetanii warreen dhiiraa karaa Dubaayis deemuu barbaadan karaa yaa'ii jiru jechuudha ejensoota wajjin yookaan immoo karaa mootummaatiin hojjetaa wajjin walitti quunnamsiisa waan ta'eef karaa keessattiin nattaasaa jechuu barbaadetanii horaa bulaayii bilbilli waatsaappii kiyyaa duwwaa 9 46 57 21 09 qoy duwwaa 9 46 57 51 54 haaluunaan jedhaa ishii yaada jiru karaa jiru hordoftoota kiyyaaf waliin taane hin hojjedhu waan ta'eef dubartootaaf illee dhiiraaf illee jechuudha sagalee guddaa ta'atan jira waan ta'eef warreen karaa keessattiin gaaffii qabdan waatsaappiidhaan haloo yookaan immoo nattaasaa okay horaa bulaayii baay'een isin jaaladha dhugaa baay'een isin jaaladha gaaffii illee yoo qabaabdan nattaasaa jechuu barbaadetanii okay horaa bulaa Inni of eeggannoo guddaa ammaan booda jechuudha dallaala sobaarraa jechuudha of eeggannoo nama beekuudhaan sagalee fakkeenyaaf yommuu jettan fakkeenyaaf ani miidiyaati of eeggannoo guddaadhaan wanta jiru isin keessummeessa isin galee yoo ta'u baate garuu nama hin beekne nama miidiyaa hin taane of eeggannoo guddaadhaan deemuu qabdan jedhee yaada akka kiyyaatti jechuudha isin yoomee maal jettan